Artistii Oromoo yuutuubara cimaa ani waa'ee isaa maal jedheen sitti himaa abbaa miskiinatii hunduu ni jaalata ija duraa dhabnaan ka'ee iyyaafata. Abjuun isaa cimaa kaayyoon isaa fagoo hunda namaaf beekaa kan hin beekne hagoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya iddoo gara garaa teessanii biyya keessaa fi biyya alaas teessanii viidiyoo kana bilbila keessanii irratti taach gootanii nu lolaa kan jirtan. Nageenya Rabbii kan jaalalaaf kabajaa iddoo jirtan hundattuu isinitti haaroo dusiniin jenna. Guyyaa har'aa kana Yaasiin Ooroo yookaan YN Oorootiyoo hundi keessanuu ni beektan namni hin beekne hagoodha. Mucaa umriin isaa daa'imaa, mucaa sabboonaa, yuutuubara cimaa har'a reaakshina viidiyoo isaa irratti dalaguufan dhufe. Yoon Ameerikaa inshaallah akkas jedhee yaada hanga xumura viidiyoo kanatti na wajjin turtii gaarii osoo viidiyoo addaan hin kunne haga xumuratti daawwadhaan isiniin jedha. Yaasiin Oorootiyu maal dalagaa akka turee fi amma hoo maal dalagaa jira dhiiroo laata waan jedhu hin laalla. Yaasiin Oorootiyu amma dura sagantaalee barsiisoo fi dinqisiisoo ta'an. Piraankiilee, diraamaa fi sagantaalee intarvii garaagaraa hawaasa keenya biraan gahuudhaan beekama. Yaasiin Oorootiyu jedhaatii dhaqaatii sarchi godhaa Yaasiin Oorootiyu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Dhaqaatii subscribe godhaa fi Umma Khaanus jattii yuutuubaraan beeytanii jaartii isaa jechuudha. Warra jaalalaati warri kun warra hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti beekamanidha. Hordoftoota nama 100 ol qabdi na fakkaata Umma Khaanus jechuudha. Isinillee dhaqaatii subscribe godhaa fi jajjabeessaa namni akkanaa kun nama jabeeffamuu qabu. Isin hawaasni wanni gootanii yoo jiraate dhayxaniitu viidiyoo isaanii laayik gootanii sheer channel isaanii subscribe gootanii jajjabeessuu qofa. Warreen yuutuubaroota kunniin waan biraa maallaqa naa kennaa maal waan biraa isinirra hin barbaadan. Akkuma isaan halkan hirriba dhabanii itti yaadanii waan barumsa dabarsu isiniif qopheessanitti isinis jajjabeessuu qabdan hamilee ta'uufii qabdanii jechuudha. Isaanis isiniif ifaaja waan ta'eef isinillee isaan jajjabeessuu qabdanii isinin jedha. Yaasiin Oorootiyoo mee viidiyoo isaa sagantaa soommanaa jechuudha. Soommana keessa naasuu yookaan sagantaa bareedaa haala namatti toludha. Namoota hedduun hordofamaa ture. Kutaa kutaadhaan sagantaa naasuu sagantaa akkaan nama barsiisu hawaasa keenya biraan gahaa ture. Naasuu mee kutaa tokko wajjin laallaa hanga dhumatti na wajjin turaan isiniin jedha. Dura sagantaan kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Mee wajjin haa ilaallu. Keneti shako kaisa naga nura naga haya naga ana bisonin buati sawu maiki ya da ya guddo na asi awon na devi sibakat ya mujaga ya na di sakaya da tiye bereda ya yo na saka da tena di to kicha kana na di siya da tiye tabira guddo siya kana ya na di Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaala YN Oorooti. Egaa akkuma beekamu bageetti keenya jecha warreen mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan galatoomaa yennaa waa yeroo keessan nu hordofaa jirtan duraan dursa Ramadaan Kariim baatiin tun baatii jaalatamtuu fi kabajamtuudha. Amata keessaa yookaan immoo hoggaa keessaa yeroo tokko kan dhuftu Rabbi nurraa haa qeebalu isinirraa isa haa qeebalu narraa isa haa qeebalu. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya arraan tanaa maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu. Akkuma beekamu qophii keenya naasuu kan jaamu qabannee arraan tanaas kalee baasuu deemna. Nufaan turaan afeerraa keenya garuu warreen furtanii jirtanis shaayii keessan dhugaa warreen ganaan furunis quraana Rabbii garaa astaghfirullah jecha Rabbiif keessan dhiifama gaafachaa Rabbii keessan dhiifama gaafachaa akka nufaana turtan kabajaan isin gaafata. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya qophiin kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Hanga dhumata qophii kanaatti nufaana turaan afeerraa keenya qorraa bulaa deebana Ramadaan Mubaarak. Bisa baitat? Ibu malik dulu dem? Yo de mal umat. Malik bila dem tahu? Yo de mal.
Namun bayna jalan deeman. Akki adeemu maal? Wallahi deemtu nama deemtuun. Akkam? Akkanatti. Akkam gootan? Amma sirraa hin fuudha. Akkam fuutame? Akkana iyyeetu sirraa fuudha. Iyyi gaa kunoo. Kunoo ni agarta. Yoo ay. Yoo ati mucaa kanaan deemte ara ni agarta wallahi. Ayyeen ilaalla. Iyyee. Aboo. Yoomsi hin deeme baga nama kana. Hin sodaatin isa. Isan sodaatin. Si qaluuf deeman sodaatin. Qaluuf deeman sodaatin. Qaluuf deeman sodaatin. Ayyoo guutummaa isiitu nu hafte osoo uummanni dhiiraa gurguddaan kun jiru isiin lolte hedduu waraana nyaatte. Yoon kale yoo maal? Yoon kale. Hin dandeessa mirga qabda haa mucaa sirratti qara. Davideen kaati. Ayyaa. Suutamaan hun deemu. Mucaa maal taate daalatii? Maal ta'uu baante? Nama wajjin dalanneedha. Yoon daladeemummaa maali rakkoo qaba? Yaayyoo mucaa kanaan hin deemtu wallaahi. Wallaahi mucaa kanaan irra na biraan buutu nana. Akkamitti? Wallaahi na biraan buutu. Na biraan buutu. Akkam? Fagaattuma boombiin na dhayitaami. Mucaa kana hojii duun qaba. Fagaattuma boombiin na dhayitaami. Mucaa kana hojii duun qaba. Fagaattuma boombiin na dhayitaami. Mucaa kana hojii duun qaba. Akkamitti duutamummaa? Mucaa kana hojii duun qaba kam jette. Waan ajaa'iba. Mucaan kun amma bakka hamtuun naa deemta bakka toltuun naa deemta hin beeku. Akkamitti? Bakki inni irraa fudhate. Isin maaltu sin naqe? Maaltu sin naqe isin? Isin naqa? Ati haasa'e nu naqe. Akkamitti? Akkanatti. Eegaa isin naqu faduun Ati kallee haasa'e nama nu naqellee. faduun kallee nama keessaa baasa faduun akkaan fadhetaa maaltu sin naqe? Akkam haayaa maal dalagaa kiyya jidduu sin naqaa isin? Ta'uu hin qabu. Dalagaa kiyyaa mun? Ta'uu hin qabu. Dalagaan ijoollee namaa gurgurachuun ta'u bareedaa. Naaf taaboon. Riskii biraa rabbisee. Aboo asin naa dhaabee poolisoota kana dura wanta jiru asinii gadda bara. Dhaadhaabi. Deem qabaatu. Dhaabbisooti. Dhaabbisi kaa? Hin dhaabbisu. Maaliif? Naa dhaabbisoo? Dhaabbisoo ati waan fedhi sibi kana asin dabareetu jechuun wal agarraa. Naa dhaabbisi. Yaa bareedaa kiyya mucaa kana buusin isaa. Akkam rakkoon Yaa qabu? mucaa taa'ee buusin rabbisa jaallu. Yaada kiyya buusin. Akkam? Yaa yoo kiyya buusin. Kolfaa kiyya buusin yaada. Yaada kiyya buusin. Aayummaa maal si naqate? Goota biraa siyaara daquun buusin mucaa kana. Fiisiin jee Yaa ummaa. bareedaa kiyya buusin haadhati. Hin buusin bareedaa. Maaliif inni? Yaa yoo kiyya buusin. Yaa mucaa bareedaa kiyya buusin yaada. Hin buusaay. Seen kadhadhe ta biraa guddoo siyaa kan nu taa'e mucaa. Ayyee Ta'e egaa. irratti qunnamsi. Dhaabbisi kaati. Mucaa kana dhiise haadhati. Yamee mucaa kana dhiise. Naa dhaabbisi kaa? Yaa yoo dhiise yaa mucaati yoo bittin taana dhageeffadhu haadhati. Yaa yoo obsaa kayya fakkaata rabbi sodaadhu bareedaa kayya. Yaa haadhati yoo mucaa kana dhiise yaa haadhati yennaa. Akkam goota dalagaatii jaamitun dalagaatii jaawar. Dalagaatee ati mee dhiisinaa sin jee yaa bareedaa kayya. Dalagaatee taatu. Yaa yoo dalagaa. Ati ummaa maal si naqe? Ijoollee ni qabdaami? Yaa bareedaa kayya ijoollee kanatti mana qaba rabbi. Ta'ullee egaa. Yaa yoo bareedaa kayya haadhati. Yaa yoo mee guddoon sii kadhadhaa haadhati yenna dhiise yaa bareedaa kayya mucaa kanarra. Ati maaltu si naqa ummaasa? Yaa bareedaa kayya anaa si kadhate haadhati. Yaa bareedaa kayya mucaa kanarra. Ati maaltu si naqa ummaasa? Yaa bareedaa kayya anaa si kadhate haadhati. Ayyoon yommuu waywaattu hedduu garaan kiyya na nyaate imimmaan irraa buudhaaf xiqqoon dhabe. Anaa si kadhate yaa yaadati yemmee naa si kadhate. Naa si kadhate yaada bareedaa kayya. Shufeera maaliif lalladdare? Akkam goota? Eegaa. Yaa Niin bu'aan. bareedaa yaadati yemmuu kana naa dhiise yaadati yaara. Mee naa dhiise yaa bareedaa kayya. Naa dhaabbisoo niin bu'aati. Yaa guddoo Sa'ummaa eegi. yaadati yaa guddoo naa siima. Yaawoon na deebisi bakkaati. Yaa mucaa kayya naa dhiise kaa yaadati yaa bareedaa kayya. Yaa yoo naa si kadhate naa dhiise tokkichaa kana naa dhiise yaadati yaa ta biraa guddoo si yaa kana. Naa dhiise. Naa dhiise. Okay, rakkoon qabu ummaa nuti. Anaa si kadhate yaadati yaa. Abshir abshir. Dhaabadha bakka dhaabbisi. Kaameeraa kun hojii keessa dho'isnee jira. Qophii somanaa dalagu jirra. Saniifuu hedduu takka galatoomi. Maaliif jennaan akkana quuqamtee isin ammoo isiniin ajaa'ibe rakkoon qabu. Silaa dargaggoosii isaanii loluu qaba. Fiidiyoo isin dho'iseetiin isin wanta godhu jira. Hedduu takka galatoomummaa. Garaa bocuun noo godhu jirta. Abshir.
maqaan kee? Suka dhoofsan anjaa. Okay, abshir qophii soomanaa dalagu jira. Hawaasni keenya hangam takka quuqama waliif qaba, hangam takka wal danda'a yookaan kaan immoo hangam takka namaaf rifata. Hedduu takkanitti boocee garaa na balleessite. Silaa fiidiyoo sittiin dheeressu fedhe maali jennaan silaa isaan ammaan lollolanii natti fiigan sittiin dheeressu ta'e garuu galatoomii akkana waan wantoota maaltu si kaasemee waan kana akka yaaddee naqattu maaltu si godha? Ijoollee kana maggabee jedhanii guurutti hin jiranii. Dhiyootan tokko nurraa fuudhanii iyyinee rabbuma keenya kadhannee rabbiin nu deebisi. Indaan akkanuma fincaanii akkuma jalaa goretti akkasuma wanni seenee jalaa bahe. Sanumaa yaayyoon na yaadachiisee kaasumaa yaadattee. Hedduu ta'u galatoomii, hedduu ta'u galatoomii, hedduu ta'u. Saniif isinoo maaliif caljettame? Waan calin jenne waan kan jiruumi. Dhaabata badhaasa gammada. Yara na iyyaanju. Kan jechu jira. Okay, isin maaliif caljettan? Wallahi xiqqoo calin jenne shumeeruma kanatti naaru jira maaf dhaabaa fi. Isinoo dargaggeessi maaliif caljettan? Jenne waan nuti mucaa fituu qabnee asitti hudhaa qabnee hudhaadhaan shurraaba harkaa qabna. Ayyee duraan dursa nyuma waan ka'e. Saajoo Abdallaa. Garuu nama kalee keessaa baasuuf deema yookaan kaan immoo akkanatti caljettanii nu ilaaltanii. Yeroo duraati garuu waggaa akkas jettu ijoollee gartee afaan hin beeknee fi kan gurraa hin dhageenye kajaan kan akka waan barsiiftu jirtuu na fakkaatteetiin dhufe yeroo duraatiif. Egaa ati mootummaa yoo waan kana nurra dhagee nun dhiisu dafaadhaa karaarraa nurraa wanta godhaa jetteen shakkee mucaasi duuba asitti hudhaan qabee qabisa harkaa qaba. Akkas ta'ee galatoomii ummaa qophiin qophii ramadaanaati. Saniifuu badhaasa qabda. Obsi. Hawaasa keenyaaf maal dabarsitamee nama akkanatti ijoollee badu jira. Dhaamsa dhaamtu. Ijoollee kana hojii duuba qaban hin qaban. Kanuma jechuudha. Okay. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. It's going.